Caaltuun faa dabarsanii safarraa jechuudha. Sumaayyuu Muusaa fa'a akkamitti dabarsa? Isaan safarra. Isaan yeroo safarru fooyyee guddaatu. Baay'ee fooyyee. Akkasitti turre egaa inni mana murtii immoo seenaa biraatti qaba. Yoo barbaachisaa ta'e ibsuu dandeenya. Achi maayikalaawii sanattidha. Dooktar Fidoon dhufanii na gaafatan. Gammachuu naan jedhee mucaa xiqqaa waggaa 20tu immoo na dura jira. Inni immoo anaaf ilma. Fidoon immoo anaaf abbaa naa ta'a miti. Umuriidhaan hin ta'u na abbaa. Waggaa 45 har'aa asan ture maayikalaawii kanadha. Jedheeti gaddee hidhamuu koomii. Dubbii eegalle sana otuun fixiin si bira ga'e dhala koo bira ga'e bardoor dooktar dhala kee bira miti akaakayyuu kee bira ga'e kunoo argitaa mucaa kanaan jedha akaakayyuu keeti situ fixuu dadhabe miti nutu si sooruu dadhabe jennee nummoo of koman situ dadhabaa ta'e nutu dadhabe ilmaan keetu si sooruu dadhabe isaat eegalte xumuratti gochuu dadhabne mucaan inni xiqqaan immoo anaan inni anaaf ilma ta'u kun Sintaayyoo jedhama bar otuun ani jiru ati hidhamuu kee nan saalfadhaan ati nama guddaa jaarsaan akkasitti of kokkomannee adda baanan siine dubbiin kun seenaan isaa dheeraa inni amma jiru kun anagaa bakkatti nu gaafattan sana argite miti jaal achi ga'uu fi balbala 5 dabarreetu isa booda balbala 2tu jiraatu argite cufaa torba qaba manni yeroo torba manni suni asii ol kaarii meetiriidhaan samii argite yoo mana ciisaatu gadi baata manni ati keessa ciiftu suni manni dura manni dukkanaa sunis manni inni booda hidhamaa isa kan wajji walitti makamnes sagaleen inni keessa alatti nagaamu akkasitti tolfa akkasitti diizaayinta as teessee balbalaa ala jiru nama jiru sanatti iyyite dhageessuu hin dandeessu isa alaatu keessatti dhaga'ama malee waan kana gaafachuu yaale anaaf hojii kootis manni kun akkamitti ijaarame mana haaraa bar reefu waggaa 7-8 erga ijaarame jennaani deemnee exact akkatti manni kun akkasitti ijaarame diizaayinii isaa South Africa dhaqanii bara apartheid warri adii gurraacha keessatti hiraarsuuf hojjetanirraa diizaayinii mana kana kan bara 60-70 dura hojjetame isa fidanii akkasitti ijaarame amma gaafa mana dukkanaa jiru haa irraanfatanii adiisanii mana duubaan digital cufamas waajjira keessa ta'anii sitti cufu kanaan dura akkasitti cufanii namni achitti jalaa du'eera irraanfatanii digitaalii cufama manni dukkanaa sun ijoollee muka xurrii tokkotu isan sila siin jedhe gaafa abaawoon aseen walitti bu'insa dhalate jedhamu sana ijoollee jaatu mana dukkanaa sana isan ani qofaa koo keessa ciisu jaata ani keessa ciisu nama darroo jenna isa yaada dhaga'uuna dargaggeessa akkatti na argan hin beeku yeroo ba'u fincaan baatu foddaan manaa xiqqoo kan namni keessaan alaan yeroo darbu argamutu jira maqaa kiyya sakkatti dhagaan hin beeku yeroo poolisoonni waaman dhagaan hin ta'e hin beeku oromoodhuma jedhanii sagaleen silaafuun dhaga'amu manni narraan banamiin oole jennaan iyyanii tuman jechuudha balbala iyyin dhaga'amu tuman balbala tumanii poolisiin dhufe nama asitti ajjeesaa jirtu banaadhanii dhufanii narraa bansiisan mana kana gaa akkasitti tolchan exact bara apartheid warri adii gurraacha keessatti hiraarsuudhaaf akkamitti tolchan ka jedhamu injineroonni asii South Africa dhaqanii ilaalanii fidanii asitti ijaarame manni sun kanaaf akkas rakkisaa ta'e jechuudha siin achi poolis waajjira wanni buufata poolisii sana gaafa jirru nuti tiishartii alaabaa ABO qabu kana uffannes mana murtiidhaan achi tiishartii warri ABN Amaaraa Taarikitti Addasaal ka jedhu uffatu Arbanyochi Lumboo Sabaatti ka jedhu ka uffatu jira hidhama isaaniin namni gaafatu tokko hin jiru ajajooti poolisii achi jiran sun alaabaa ABO sana baay'ee jibba anaa fi Amaaneel Beekataa duras qilintoo ture bara dheeraa nama umuriin isaa mareef waggaa 26 nu waamanii komaander poolisii bulchiinsa hidhamtoota gaafatamaa eegumsaa akka ta'e Oromoodhaa komaander Asaffaa Birruu fi namni muudama raankii komaander keewwatu maqaa isaan beekne nama dhalootaan nama Tigraay akka Tigraayitti loqodu federaal poolisii irraa nu waamanii anaaf Amaaneel mucaa xiqqaanaaf dhala ta'uudha Oromoo ijaaraa jirtu as keessatti wal gurmeessaa jirtu waajjira sakuriitii irraa jarri kun quufaniiru likkiitti galchuu dadhabdan jedhanii kana booda tarkaanfii fudhannaadha nuti seeraan dhala waan hidhamneef maaksimaam seeratti dhimma baana seerri akka kabajamu barbaanna kaayyoollee qabna mul'atallee qabna as keessatti miidhaan akka nurra ga'ullee hin barbaannu ni injifanna baanee hojii qabna warra abdii kute miti kanaaf nuti seeratti hin buunu seeratti bu'uun barbaannu ka seeratti bu'e isin waan ta'e isa mormaa jirra kanaaf seera kabajnaa isa likkiitti isin galchina jettan immooyyuu amma eegalaa jenna amma asuma eegalaa isa kanaaf sodaattiin qabu jennee deddeebisanii nu waamane gaanaaf Amaaneelee waanuma feetan godhaa inni dhumaagaa isa likkiitti isin galchina jettan immooyyuu amma eegalaa jenna amma asuma
eegala. Isa kanaaf sodaattiin qabu. Jennee deddeebisanii nu waamane gaanaaf amaneelee waanuma feetan godhaa. Inni dhumaagaa nama hiraarsanii ajjeesuudha. Haga achiitti qophaa'aadha nuti. Yoo sirna uumaadhaan dhala du'aan achiyyuu waan gootan jiraate immoo isintu beeka itti fufaa. Kanatu ture sodaachisuu qofa nama doorsisuu barbaadu. Kasi dhibu kunis ajaja waajjira tikaarraa dhufe jedhan afaan isaaniitiin komaandaroonni. Waajjira tikaatu jarri kun quufanii wal ijaaraa jiru biyya jeequuf isiniin jedhe rakkanne lekkiitti galchuu dadhabdan nuun jedhanii jedhan akkasuma jedhan nuun jedhan argita miti ati komaandar jedhan nuti jeeqna namatti buuna nama lollaa nama arrabsina poolisii haa ta'u saba adda addaa warra hidhamee nu faana jiru waliin namni nu himatu jira kasi dhibu qilinxoos dhaqne maa'ikalaawii sanattis namooti guguddaan dhimma adda addaatiin himatamanii dhufanii muuxannoo irraa maal beeku see nama shoror keessaa jedhamee himatame waliin hidhamuu barbaada isatu naamusa qabaate isatu namatti hin bu'u jedha safara mirga ilma namaa ka beeku kan muuxannoodhaan argine waggaa 10 kana keessa warra shoror keessaa jedhamee himatamedha dhugaa namaatti hin darbanii ammallee qilinxootti namni shoror keessaa jedhamee hidhamee asii maa'ikalaawwitii gaafa gadi bu'u namni guguddaan kun inni saama nu garaa seenu kilaasii keenyaa seenudha kan nu jibbu sirna namni dhuunfaan nu jibbu namni dhuunfaan kun Amaara haa ta'u Tigraay haa ta'u saba utuu addaan hin baasin Oromoo shoror keessaa jedhame kana isa waliin hidhamuu barbaada namni tokko namni mirga namaatti bu'u. Nu dura gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya kana seenu dargaggeessi Oromoo baadiyyaadhaa bahee Finfinneetti simachuuf amna gaafa eegalu Oromoon Finfinneen seenu ka jedhu mormiitu ka'e quba qabdu natti fakkaata. Mormiin kun Finfinneedhaa duuba deeggarsa siyaasaa akka qabu garuu immoo sochii duriyyee ka fakkaatu qaamaa fi qabeenyallee miidhaa kan irra geessise lubbuun namaa kan itti gaaga'ame dargaggeessi Oromoo humnaan cabsee Finfinnee seene dhaabasaa simate. Gaafa kana nageenya eegsisuu jechuudhaan mootummaan nama baay'ee to'annaa jala oolchee shoror keessaa jedhee himate. Inni kun amma waggaaf ji'a 3 waggaaf ji'a 4 ta'eera amma bakka amma jirru kana. Bara kana keessatti yeroodhaan mana murtiitti deddeebisaa turani. Warri Oromoon Finfinnee akkan seenne ittisuuf jecha lubbuu namaarras qabeenyarras gaaga'amaa geessisan hunduu bahaniiru. Warri Oromoo ta'e inni seenna Finfinnee nu dhowwuu hin dandeessani. Dhaaba keenyan simanna warri jedhe namni 800 shoror keessaa jedhamee amma Qilinxoo jira. Kuni warra nu duraati. Gaafa duraa nama 400 ol. Nama 400 ol kana keessaa warra Oromoon ta'in hunda baasan. Keeziinsaa ilaalamee utuu hin ta'in sanyiinsaa ilaalamee hiikame nama. Sanyiinsaa ilaalamee hiikame. Warri Oromoo ta'e immoo irra guddaan ijoollee burraayyuuti. Dhaaba keenyan simanna Finfinneellee nu dhorkuu hin dandeessanii warri jedhanii walitti bu'iinsa kana keessatti qooda qabu jedhamanii warri himataman immoo namni 800 ammayyuu mana hidhaa jiru. Qilinxoo jiru jechuudha. Booda kan keenyatu itti aanee nama 43. Nama 43 kana hundumayyuu abaa'oo nama 42 abaa'oo jedhanii gaafa nu himatanii anaa Jaalkaayyoo Piroofeesar Bayyanaa Ruudaafaa ijoolleen kaa'imman gaafa qabaman umriin isaanii waggaa 18-19 ka keessatti argaman manguddoon akka Mo'aa Abdiisaafaa keessa jiran manguddoon akka waggaa 70 Abbabaa Maammoofaa keessa jiran namni 42 abaa'oo jedhamee yeroo himatamu waanuma abbaansaa waraana bilisummaa Oromoo tureef abaa'oo jaallataniif dalloo mannaarraa immoo baadiyyaatti qonnaarraa qabamee Adam Jamaal ISS jedhame qofaatti himatan sababni qabameef garuu Oromummaa namni kun qonnaarraa ba'ee hiriyaansaa tokko dirree dawaa namni jiraatu gaddi wayii isa ga'ee namni jalaa du'ee taaziyaatti yeroo deemu karaatti ukkaanfamee haadha manaa waliin adda baasanii fidanii nutti dabalanii IS jedhame himatame jechuudha. Amma nuti isa waliin nama 43 turre achi keessaa ani ba'ee namni 42 amma yoo chittafee jira. Kana waan hidhaa sana waan shoror keessaa jedhamee kan himatamee jiru amma dhiyoo kana miseensoti ABN namni 13 himatame jechaan dhaga'e Kiristaan Taaddalaa keessatti argamu kan hundumtuu Oromoo. Poolisoota Finfinnee keessaan hiriyoota baay'een qaba. Koomishineerichi hiriyaa koo ture. Gaafa waliigalteen Asmaraa suni ta'uu didee lola labsanii Oromoo kan jiraataa Finfinneen fakkaanne sochiinsa afaan Oromoo immoo haasa'u dargaggeessa qabaa ka jedhamu ajaja qabaati hidhaa ka jedhamu. Poolisiin aangoo kana qaba. Oromoo taanaan hidhuu danda'a. Ajaja mana murtii san gaafatu maaliin gaafatu. Akkasitti guuraa turan. Inni kaan immoo Oromoo noo seenee dafee hin ba'u. Kaan dafee ba'a. Fakkeenya tokko sii kenna. Keezii isaa abbaasaatu fixataa. Jaal'amiin namni jedhamu namni dirree dawaa tokko Finfinnee ka jiraatu as naannoo Boolee Mikaa'el qawwee tokko waliin shakkamte jedhame qaba. Meeshaa waraanaa sirnaan ala
qabachuu eeyyama kan hin qabne kilaashii tokko nama lama waliin qaban gaafuma sana namni tokko PKM 35 walii qabame Gondorii karaa matammaa fidee as keella Inxooxxootti qabame achuma dhufe gaaf tokko dhufan jira namni kun Amaara fidanii mana dukkanaa na biratti PKM 35 jechuun kabbaad matireessidha afaan Amaaraatiin Cibraan mootummaa PKM 35 hin qabu sanaa gadi hidhannoonsa karaa Gondar Finfinnee utu seenuu poolisiin irra ga'ee qabee gaafa guyyaa 3 wabiidhaan ba'e seerri nama kanaaf wabii eeyyamuu danda'an ba'uusaallee mormiin qabu seerrillee eeyyamuu fi danda'a ta'an beeku inni Oromoon kun baatii jaahidhame kilaashii tokko seeraan dhala qabatanii jedhaman akkitti isin Oromoo achitti baay'ee argitan sababni inni kaanoo dhufe dafeeti ba'a Oromoon hin ture tokko kana lammata maayikalaawii sana achuma maayikalaawii cufne jedhanii cinaattan biraa bananiiru miti bakkuma turre sana erga ani baatii 8 achi taa'e baatii 8 keessatti naannoorraa bulchiinsa Finfinneetiin ala hidhamaan dhufee achitti hidhamu baatii 8tti nama tokko qofa Finfinneetti nama ajjeese Maqaleetti baqate ka jedhame Kiroos Micaa jedhamu nama tokko qofa fidaniidha kaan Finfinneetti ka hidhamu Oromoo qofa Asoosaarraa fidu Beegiirraa fidu Jijjigaarraa fidu Dalloo Mannaatti fidu naannoo Amaaraatiin namni tokko dhufne ammallee jiru baatii 8 naannoo Tigraay namni tokko Micaa ammaarraa kaase ajjechaadhaan ka shakkan Somaaleerraa Affaarirraa namni tokko maayikalaawwiitti hidhamu naannoorraa dhufe naannoo isaatti mana murtiitti dhiyaatanatti fakkaata akka agarrattis akkasuma jeneraal Tafarraa Maammoofaa carraa kanaan baga rabbisaan baase jechuun barbaada koloneel Allee Balfaa hiriyoota kooti naannoo isaaniitti ilaalamanii mana murtiitu achi jira inni kun sirri namni hidhamaa guuree federaalaaf kennu Oromiyaa qofa namni tokko qofaatu hidhame naannoo Tigraay qofa dhufeensi kaan hin jiru Oromoo garuu Dalloo Mannaatii fiduu Beegiitii fiduu Jalduu fiduu hedduma fedhanii fidanii maayikalaawii kana guutu kanaafidha baay'ata qooda federaalatti hidhamu